shirritii godhatti kuno gidee jarri deemtu luyti jaraallee akkana beekta akka waraabessaati akkana daaraa ofittara daaraan kun urga achiisee ne hudduu kana bakka udaaniitti walit galee bakka udaan jaraa kana walit galee akkana ta'a hudduun jaraa gidee tettu ani ijoollee wallatuun hudduu duuba ammaa akkana dheeratti jedha adaa dhukketu duubatti achi dheeressi hudduun jaraa maa akkana tachi baate akka eegeeti jedha adaa daaraa jara shinshinii wannoo keessaanii shirritii keessaanii tol'aa kanatu akkatti duubatti achi baase sigalee xiisa hafarsaadha sigalee namni kuni hafarsaadha kootu argeen jira kootu argeen jira shi albaatii hullaa odoo arraba isiniin arrabsin afaan bantaa miti nasi arrabse kotto kollootti kottu dhiira kottu namni an xaqaxaqe walaa shugguti walaa xiyyiti walaa aklee minaamina tiirattu waliin si salaasitti udaan si faalsisaan ilma haadhara isin diqaaltu sodaattu walii gayyaate duwwa sodaattu albaatu surree keessa udaantu shiita godhadha shishinii godhadha deemaachi Hole kaka keessanii kana ka maqaanu arrabsiisee harree salaa oolti nuun jedhan udaan sodaa daga dhiisen jettu kodhiise ati namni koo tolbay jedha kabiraa ennun argite maati ilma arsiiti miti ilma arsichaati miti ilma baaleetii miti maa gadhiistere maa qabdeen fidin Hola sodaatu hufuffee haadhara aboo ijoollee walloo lafarraa xaragaa waan arsii jedhamtu wallahi na isiniin jedhe lafarraa xaragaa anas yoo argattan dandeettanii nasiibni keessa yoo natti isin fide na dhaya ana mootuyyuu dhageeffadhu akkatti dhiifama gaafatu qaba hafarsaa natti jettee udaan gannaytu dhiifamaa miti luchee ummatee keessatti dhiifama nan gaafachiiftu lubbuutiyya dabarsita malee ila qoma dhayadhee sitti hima lubbuutiyya dabarsita malee yoo na qabdes yookaan ammoo akka jettu badhee dhaabattee rasaasaan na dhooyta malee ila bar dhiira yoo sodaattee ittiin dhiyaattu sigale dhiira yoo sodaattee badheedhaa sibiilaan hangamta sibiilli ammoo afaan hin beeku sibiilli gootas luynas ni ajjeesa jechuudha sibiilli gootas luynas ni ajjeesa garuu namni gootaa ammoo harkaan nama qaba goonni harka usmee mana kanaa baasi bilookiin si godha usmeeyaan baasi imrishaa mana kanaa baasi nyaachisee na sii qajeelche jedha afaan banees baasi gootaa ammoo harkaan nama qaba goonni usmee baasi imrishaa Afarsona ni. Usman baftu. Lukkuu. Dhageeffadhu. Ila goonni yoo dhiira taatan ijoollee walloo sibiila xiyyaata lafa kaayaati koottaa nama 30 yoo anan wallahi akkatti dirree kana keessa isin ari'a viidiyoo isin waraab. Mee sibiila haasoitan kana lafa kaayaa dhiira ta'aati. Dhiira yoo dhugumaan dhiiruma gootummaa fudhatu barbaadan hafarsaa qaba. Qaba hafarsaa ana isiniin jedhe. Hafarsaa qabaanatu isin jedhe ijoollee walloo yoo dhugumaan gootummaa qabaatan yoo dhugumaan jegnummaa qabaatan kotta hafarsaa qaba sibiila itti iyyaatan ammoo sibiilli miskiin in sodaachisa jechuudha anummaan guddaan kun osoo rasaasana qabdee udaanuu mala maaliif jennaan rasaasni afaan hin beeku rasaasni luynas goota godha namni sibiila harkaan qabe namni ibidda harkaa qabu eenyu olittuu goota nama godha kottu isa ammootuyyuu gaafaas dhufte jechuudha gaafaas dhufte takka lubbuu nama tokko ati fidde keessa namni darba takka hafarsama dabarsitee deemta koottaa ijoollee walloo argeen jira isiniin jedhe argeen ni beektanii mi kuno argeen jechuun naannoo argeen kana guutuu isin galaan istiraaha abu kaliij jiraan istiraaha abu kaliij koottaa ijoollee walloo yoo dhugumaan jegnummaa qabaatan koottaa edana na fuudhaati ijoollee si komandoo irratti geerara koottaa ana tokkicha fuudhuudhaaf gruppii meeqa ijaartanii mi Ano tokko bari ijoollee walloo gootummaa teessan isin agarree bar dheengadda mucaa sirkaa diqqishoo san qabdanii sirka jennaan hin tuqinaa boo mucayyoo xiqqoo kana hin tuqinaatti maaliif waan sirka taate beeyti sii gale waan ijoolleen sirka taate beeyti ijoolleen sirkaatis akka mucaan hin tuqamin ima agarti akkuma laalteeti achi deemtee qabdee fidde buquu qabdee fiddee hin dhayinaa waliin jette jarri istaayilii kana agarte istaayilii san laaltaniisi anamma sanirra istaayilii san laalle istaayilii ijoolleen wallootis sirka jennaan hin tuqinaa jettee sirkallee mucaa walloo isa qabdee fiddeen tuqinaa waliin jetti. Istaayilii sana agartanii sinam. Ergasii ammoo bilbilaan walii bilbiltee walii galtee kenna gadhiifnaan nu mucaa Amarsa. Istaayilii kana agartanii. Leenca dacheensi kooman danii biyya geeffadhu. Jara TikTokin kun ugure follow godha. As deebi hafarsaa suuraa garagalchi. Aboo ganda nu arrabsee ganda waarroo godhee asii ijoollee isaanii shubbutii itti qabanii udaan fot godha. Digale sodaattu hulla albaati. Dhageette mee dhageeffadhu sitti hima baale keessa
Baale keessatti lafa shafiddanii ganda gandaan qabdanii fiddanii nama isinit dubbatu dhabdanii yoo afarsaa tokkicha taate malee shaffila qabaa fidaa takkitti ilaalame. Shaffila qabaa fidaati anallee bakka taa'u laayivii kanarraa na balleessa. Na balleessa laayivii kanarraa siigalee King Ahmad us luchee harateetii saliin maadassan deemi nama tokko qabime ati miskiina qabsiisaan waliin miskiina waliin qabsiisini gabbayii nama tokko qabime ati gabbayii nama tokko qabime King Ahmad albaati sodaattu manaayyuu gadi hin baatu baru fi rasaasa harkaa qabattee shugguxii hudduu ishii biraayyuu deeffagaattee kiiloomeetira 50 nama dhooyine takka ol qabdi. Sa wallahi King Ahmad shugguxii ati itti fiin jajjisan suni hoolaani nama qabdu dhiiroo hafarso tiktokin kee wanti godhu jira yeroo tokko koppiliingi godhaa fi tiktokin kee rakkoo qaba waan ta'eef asii na mul'atan koppiliingi godhaa fi taaftaa godha darbee si deebisaa jira koppiliingi godhaa jalfiftanii ilaina. Kana keessa seeneen beeku amma immoo namni nama qabe jettu namni ijoollee walloo na bira jira jettu kootu fidi asirratti akka itti tuman nasi agarsiisa akka itti tuman nasitti ma lubbuullee natu sitti godhaa qabii fidi anamootiyyuu akka hafarsaatti wallahi gaafa ijoollee walloo arge har'a asii deemee bakka duraan mucaa walloo dalagu bar deemsa sa'aatii 2 deemee nama dhufe anam reef dhufa siigalee reef dhufa bakka eego ijoollee walloo naa murteeffatte eego ijoollee walloo isin ajjeefnattee haasoyte anis Sigale anis dirqama kiyya baachuun qaba hedheeti. Sigale dirqama kiyya baachuun qaba hedheeti. Amma namni ijoollee walloo qabdee si bira jiru koottol. Kootta akkaataa itti tuman akkaataa itti agarsiisan sitti fide nuufi ijoollee walloo jidduu namni takkan seenina jaarsummaadha jettee namni hudduu raaftu yoo jiraatti shamarran ta'e nammoo garaa hidhadha. Wallahi gootummaa keessan argee jira. Jegnummaa shamarran sikkoo mandoo argee jira. Dhugumaan harkaa fi harmi isin cite. Dhugumaan harmi isin cite shamarran arsi. Dhiira harki cite jedhan sun kijiba. Soba. Sigale yoo iddaa jaartii ufii ta harmi citte san laaluuf dhaqee harki achirra cite malee lolatti hin cinne. Nasitti ma dhugaa siimaan. Wallahi shamarran teenne san agarteemi ta harmi irraa cite sun dhugaadhaan. Dhugaan isin irraa cite shamarran teenne jechuudha. Dhugaa rabbii isinitti himna jechuudha. Ka harki cite jedhan sun soba. Eenyu dhooytee harki cite kunoo asittuu namni hudduu salaa jira. Biyya silaa agartee akka waan waraqaa qabduutti teteettu akka waan silaa agartee sodaattee dalagaa irraa yaanu jettee sodaattee teetuttuu namni salaa jira. Eenyu dhooytee harki irraa cita. Shamarran teenne dhugaan harmi isin irraa cite. Wallahi dhugaan harmi isin irraa cite. Haqa harmi isin irraa cite sun dhugaadha shamarran teenne jechuudha. Sigale har'allee tokkookii jala namaa jala deemtanii illee ka booyaa jirtan isin maammadoon kenna hudduu dhaabeetuma asuma imimmaan ganna quubicha faayidaan qabu udaan nyaatee ruuzni arabaa garaa guutee abboo ruuzni arabaa hudduutti isin harakkatu udaan isin keessaan bayin ijoolleen wallootu isin keessaa udaansisaarti shugguxiin isin keessaa yaasaa jirti waan isin nyaattan isin keessaa haa yaa'u ammallee akka hafarsaatti koottaa ijoolleen walloo natti ufisinii kenne na ajjeesa. Wallahi kota najeza garu jolle wallo gafa duftan lubbuun ni dabarti imba ta mochu kanaaf gafa engada anaaf usmeen gabbaanee baru jolle nama meeqa qabsiisne san abame koy gafa gadi baanee anaaf usmeen ujolle qabsiisnu sani nageenni yoosuu dhufe jabummaa keenyas argitee jolle wallo sigale jabummaa keenya arginaanu gruppii 58 narra ijaaratte agarte Jabummaa nama tokko gaafa agartu gaafa nama sana ijjannoo isaa bartu lubbuu isaa balleessuu yaadda jechuudha. Gaafa nama sana ijjannoo dhaabbata isaa agartu lubbuu balleessuu yaadda jechuudha. Lubbuu balleessuuf ijoolleen walloo jabummaa nama arginanna gruppii 58 isin ijaarsise. Kuni dhiirummaa hafarsaati. Jagnum anatu fi kenna. Gruppii 58 isin ijaarsise guddaa diqqaa keessan artistii beekaa keessan wallaalaa warra haga sawaaqatti isin iyyisiise hatta shurrubbee gaara taa'u isin iyyisiise bar saayibana waliin nyaatu sigale isin iyyisiise garuu har'a ammoo anaafi usmeen dubbatuu dinnaan anaafi usmeen gabba'uu dinnaan huddutti isin taphatte ijoollee walloo huddutti isin taphatte koottu namni annama qabee namni na bira jira jettu koottu ani ammoo ijoollee wallootiin araarri nu jiddutti warri dubbatan dhiisa namni dhiini nu jiddutti bu'ee lubbuun namaa yoo dabarte ni araaramna. Ijoollee wallooti saa nama ajjeeftu nus saa nama ajjeefnu haga namni ajjeechaan namaa nu jiddutti bu'utti nuuf ijoollee walloo harka waliin kenninu sinigale dhugaan sitti maani oromoon oromoo gadi hin jiru oromoon oromoo wallooti gadi hin jiru arsiin ammootu yoo oromoo kamirrayyuu baay'ee ta'e malee yoo oromoo kamirrayyuu jeegna qabaate malee yoo oromoo kamirrayyuu seenaa qabaate malee seenaa hadha jirru kana keessatti uummanni keenya saree nutti qale malee arsiin takka uummata kamiyyuu batta'een beeku arsiin takka isin diina keessa guddanne jettanii ijoollee walloo nuti Oromiyaa keessatti akka Oromiyaatti uummata arsiiti sadarkaa tokkoffaa irra ka jiru. Dhaqi seenaa googil godhi ilaali.
ijoollee Walloo googil gochuun namatti kennadha. Namatti kennadha. Ijoollee Harargee fa'a ijoollee Jimmaa fa'a amma barumsa hin dandeetti ijoollee Jimmaa fa'a kennadha isinii halaaltu seenaa. Maa waaba Ingiliffa mi afaan Oromootuun beeytani. Nama Ingiliffa beekuun googil laalaa jedhani. Nama Ingiliffa baratee Ingiliffa dubbisuun googil laalaa jedhaniini. Ijoollee Jimmaa ijoollee Harargee yoo itti dhiyaatan seenaa googil godha laala. Oromiyaa keessa seenaa eenyu qaba jettee haa bartu. Siigalee osoo silaa Ingiliffa beekte amma jarumaan duudaa laalaa jennaan isinummaan itti barreessisiisaa itti kenna laalchisaa ila kun seenaa Arsii jedhama. Aanole Azuule jedha itti tarreessaa ittima tarreessaati. Lola markaa raayituu fa'a jira. Lola markaa raayituu fa'a akka baaleellee itti agarsiisa. Kutaan bira silaa jarri afaan Oromootiyyuu kutataa jiillee maraataa mucaa jiillee guutuun isii jiillee masan itti edaa'uu dadhabaaf jiillee warri tokkichumarraa laaltee baafatti. Kanaaf akkasii dubbadhaa. Sorry dhiifama. Namni ammoo nama qabee jira jettan dubbiin maa barbaachisaa yuusil dubbiin maaliif barbaachisa qoy haasaan maa faayidaa qaba. Haasaan faayidaa qaba. Namni nama qabdan koottaa inni irra kalas. Namni nama qabdan dandeessan koottaa dadhabdan hudduu harree seenaa jechuudha. Igalee dadhabdan hudduu harree seenaa. Dadhabdanii mi rafaa deemaa dil jedhaa dhuufaa achii guurtee isin fiddee ayyisiiftu. Shamarran ta'e nammoo nama takkaattanii usmee nama waliin guurin. Hin maraatteet. Maa ol guurt. Nama qabee jedhu. Shamarran ta'e nammoo hin booyina. Dhiisaa kalas. Dhiirri keenya qolachuu hin danda'u. Shamarran ta'e nan booyina. Afarsoo kanan dura dhaabachaa turre seeda isin du'a argitaniitiin akkasitti loltanii dhiifama isin dura dhaabachuu kiyyaa fi jechuu barbaada. Qabxiin itti aanu waa takkaan jechuu barbaada. Namni lubbuu teetirraa baatee fira kee obboleeyyan kee eenyummaa kee kabachiisuu barbaaddu ni beeytan shamara Arsii akkatti maallaqa gadi nayitu waan umrii kee osoo suudii keessa dalaydee argachuu hin dandeenye yeroo takkatti gumaacha namoomaa yoo kafalte halkan takkatti argattee bulta sii guurra maallaqa hojiitti seenaa kanaa achi iyyuu hin barbaachisu an fitadheera. Kanuma illee wanni jechuu dhufe kanuma inni lammataa ammootu lammata wanna dubbii loo isaanii irratti ani isinii eddoo yoo jiraate shamarran ta'e nan tuqina. Shamarran ta'e narraallee bu'aa gadi shamarran ta'e tasii koomandoo irraa gannuu bu'a. Isin shamarran ta'e tasii koomandoo garaa hidhadhaa. Homa takka gumaan ni deebi'a inshaallah yoo lubbuun jiraadhe wallaahi anatu isin agarsiisa. Laayivii nama takkaa irrallee hin fidu ijoollee Walloo. Amma booda wallaahi ani miskiinni an nyaachisee dabarsu tokko hin jiraatuufis hin ta'u. Miskiinni isaan qabanis miskiinuma akkasiiti. Nu jidduutti ammootu nu jidduutti haga lubbuun namaa baatu takka haga aniin asirra taa'u du'utti ijoollee Walloo narra dalagaa. Hafarsaa irratti dalagadha. Wallaahi hafarsaa irratti yoo dalagattan nama si koomandoo ka gabbayee dubbatuun argattan jechuudha. Ka gabbayee miskiina isaatii dubbatuun argitan yoo na dabarsitan yoo na ajjeeftan. Inni lammataa ammoo ani miskiinni amma booda nyaachisee an dabarsu ijoollee Walloo hin jiraatuufis hin ta'u. Wallaahi ijoollee naannoo kana jirtu argeenii kana jirtu guutuu hidhee jira. Wallaahi bakka haga isin dubbii gootan kana isinii galee. Kana booda ijoollee Walloo na biraa nyaatanii iman dabarre. Laayivii nama biraa irra isin fidu laayivii kiyya irra isinii fida. Waadaadha kun. Galee. Maaboo kana bar ofirraan duune barnu wajji jiraanna amaarri hudduu isin salteenneeti malee isinii galee amaara hudduu isin salaa guddattan jennee